warqeen inni baduuf jiru iyyuu ibiddaan hin qorama. Amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessi immoo guyyaa Yesuus Kiristoositti mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaa fi ulfina akka argatutti qoramee hin laalama. Lakkoofsa 8. Isin isa mul'achuuf jiru sana hin argine yoo ta'e iyyuu isa hin jaallattu. Amma yoo isa arguu dhaabattan iyyuu isatti hin amantu. Akkasumas gammachuu akkas jedhamee hin dubbatamneef gammachuu ulfina guddaa qabuun hin gammaddu. Fayyina lubbuu keessanii isa amantii keessaan bira ga'uudhaaf akeekkachaa jiru argachuutti hin gammaddu jedhe. Har'a kutaa shanaffaasaati. Kutaa shanaffaadha. Yeroo darbe waa'ee amantiin xiqqoo si yaadachiiseetan darbaa daqiiqaa 2 kan hin caalle amantiif amantaa isa jedhu sana kaasaa turreerra. Badan bita akkasiin dhagaa turtan nan jaalladha nan beeka. Torbee irraa immoo wantoota dursuu qabnu dursiisuu qabna kan jedhu barachaa turreerra. Wantoota dursiisuu qabnu wanti dursuu qabu maali jireenya keenya keessaa isa jedhu qabxii 4 ilaalaa turreerra. Fakkeenyota gabaabduun isin kaasee isa keessaa wantoota kaasaa turre wantoonni dursuu qaban jireenya keenya keessaati. Filippisuus boqonnaa 3 lakkoofsa 12 sa Phaawulos jecha sanaan dubbataa ture. Isa kaasaa turre wantooti dursuu qaban dhaloonni Waaqayyoon dursanii hin cabu, hin miidhamu, hin kufu jennee dhaloonni baay'een bullaa'oodha. Waaqayyoon dursanii beekuu barbaadu, Waaqayyoon dursanii ilaaluu barbaadu, Waaqayyoon dursanii namoota Waaqayyo fira qulqulluu dursuu barbaadu warra akkasii akka isaan caban baay'ee kaasaa turreerra. Dhaloonni Waaqayyoon dursisiifatan garuu dhaloota milkaa'oo ta'an yeroo hundumaa guddinni isaanii daangaa akka hin qabne akka isaan guddatan gaa'ila keessatti, jireenya keessatti, barnoota keessatti waan kamittiyyuu dhaloonni Waaqayyoon dursisiifatan na dursii Waaqayyo warra jedhan ba'uuf galuu isaanii keessatti Waaqayyoon dursisiifatan milkaa'oodha jennee kaasaa turre. Kanaaf achirratti waan tokko kaasaa turre waan hundumaa dura wantoota dursisiisuu qabna. Innis Yesuus ilma Waaqayyoo jireenya keenya dursisiisuu qabna jenne. Mee akkas jedhame ani Yesuus jedhame jireenya kun caalaatti dursisiifadha jedha. Warra akkasitti fudhattan gammada. Qabxii 4 qaamne turre mootummaaf qajeelummaa isaa barbaaduudha jenne Maatewos boqonnaa 6 mootummaa isaa fi qajeelummaa isaa barbaaduudha isa jedhu dursisiisuu qabna jennee kaafne. Waan barbaannu isa booddee akka argannu macaan qulqulluu Maatewos boqonnaa 6 irratti kaasa. Qabxii 2 irratti Waaqayyoon gammachiisu Waaqayyoon maalirraa barbaada jennee yaaduu qabna. Waan barbaannu Waaqayyo keessa waan nu jiruuf wanta inni nurraa barbaadu gaafa goone kaanu Waaqayyoon wanta nu barbaachisu nuu kenna jenne. Isa kanas sagalee Waaqayyo keessaati Maatewos boqonnaa 6 keessaati Roomee boqonnaa 8 keessaati kaasaa turre 8 lakkoofsa 16 kaasaa dubbatan Kiristoos wajjin erga duune isa wajjiniin immoo isa keessatti erga duune isa wajjiniin wanta inni fudhatu hunduma isaayyuu isa wajjiniin ni fudhannaayidha. Kanaafi Waaqayyo maalirraa barbaada isa jedhu waan Waaqayyo nurraa barbaadu gochuu qabna. Eenyuyyuu yoo ta'e nama kamiyyuu yoo ta'e amantii cimsannaa baatanii qurbaana fudhatanii kan jirtan dadhabaa kamiyyuu ta'e seexannis si haa qoru qorumsa barbaadee keessa jiraadhu. Waaqayyo wanta sirraa barbaadu yoo goote wanta Waaqayyo irraa barbaaddu argatta jennee kaasaa turre. Sadaffaarratti abboomamuu dhannee Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 1 maatiin ijoolloon obboloon namoonni waliif abboomamuun aarsaa irraa akka caalu kaasaa turre. Abboomamuun aarsaa guddaarraa hin caala jennee horii nuti kenninu Waaqayyo baay'ee hin gammadu. Abboomamuu keenyatti garuu baay'ee gammada. Namni Waaqayyoof abboomamu namaafis in abboomama. Namni namaaf abboomamuu jaallatu waliif abboomamuu jaallatu hooggansa beeku hoogganamuu beeku Waaqayyoof hafuura Waaqayyoof dhaggeeffachuu hoogganamuu hin wallaalu jennee kaasaa turreerra. Akkasuma kana Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Ijoollee haadha keessaniif abbaa keessaniif abboomamaa bara dheeraa akka jiraataniif haadha keessaniif abbaa keessaniif maal godha? Abboomamaa jedha. Akkuma kana abbaan manaas jaalalaan akka isaan waliin jiraatan abboomamuudhaan wal safeeffachuudhaan akka isaan waliin jiraatan kaasaa turreerra. Lakkoofsa 4 irratti maal jennee akeeka Waaqayyoo jiraachuu እግዚአብሔር ፕላን akeeka Waaqayyoo እግዚአብሔር ፍቃድ jechaa turre. Eeyyama Waaqayyoo fiqaada Waaqayyoo jiraachuu kan keenya tun ta'in eeyyama namaa jiraachuuf fedhii namaa jiraachuuf fedhii keenya jiraachuu tun ta'in fedha Waaqayyoo jiraachuu akka dandeenyu beekuu akka qabnu arfarratti kaafneerra. Namni fedhas ofii isaatii jiraatu fedha namootaa jiraatu yeroo hundumaa kufaa dogoggoraa akka ta'e kaasneerra. Har'as Waaqayyo maal dubbachuu barbaada garaa keenya keessa maal kaa'uu barbaade Waaqayyo? Mata dureen keenya inni kutaa 5ffaarra jiru qorumsa amantii keessa jiru beekuu. Qorumsa amantii keessa jiru beekuu isa dhusana waliin ilaalla. Waa'ee amantiitiif amantiin Yaaqoob boqonnaa 2 keessatti amantii
jechi jedhu amantiin hojii hin qabne hojiidhaan hin mul'anne du'aadha jedha. Amantiin hojiidhaan hin mul'anne du'aadha jedha. Amantiin hojiin hin mul'anne jechuun nagaduu barachuu sana jechuu miti. Jireenyi amantii hojiidhaan mul'ata. Hojiidhaan mul'ata. Amantiin garaa qulqulluu jireenya qulqulluu waan hin argamin hin ta'a jedhanii amanuudha. Inni immoo Yesuus ilma Waaqayyoodha. Yesuus harka immoo jireenya jira. Karaa Yesuusin malee jireenyatti galuu hin danda'amu. Eenyumtu abbaa abbaa jechuudha mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoositti amanuudhaan garuu jiraachuudhaan garuu mootummaa Waaqayyootti akka galu. Yesuus Kiristoos balbala hoolotaa akka ta'e Yohaannis keessatti dubbata. Kanaaf hojiidhaan mul'ifna. Isa afaaniin amanne isa garaadhaan amanne afaaniin maal hin taanedha? Dhugaa baana jedha. Amantiin hojiidhaan mul'atu isa akkasiiti. Yesuusin fayyisa jennee gamanne Yesuus akka fayyisu immoo labsuudha. Isa amanne sana garaadhaan fudhanne sana immoo afaaniin dhugaa ba'uudhaan hin fayyina jedha. Fayyinni keenya fiixaan nuu baay'eedha. Amantiin hojii hin qabne du'aadhaan jedhamu sun akka nama hin amanneeti. Nam tokko Yesuus Kiristoosin amanee kee jireenyaan hin mul'isu yoo ta'e garuu amanaa miti. Yesuusin fannootti nama deebisuuf deemaa jiru. Yesuus garuu fannootti hin deebi'u. Nu fudhachuu dhufa malee fannootti deebi'uu mootummaa akka hin dandeenye Macaafni Qulqulluun nu akeekkachiisa. Kanaaf nam tokko amantii isaa hojiidhaan mul'isa jechuun ilma Waaqayyoo isatti amanee kana Yesuus jabina kootiin jabina Waaqayyo naa kenneen waan hundumaa gochuu nan danda'a jechuudhaan jireenya Waaqayyoo hin jiraatama. Mee akka jedha alfudhaati. Jabina Waaqayyo naa kenneen jedha ammas dabalaati. An waan hundumaa gochuu nan danda'a. Waaqayyo gaafa jabina namaa kennu immoo cubbuu akka hojjennuuf nama hin jabeessu. Jabinni Waaqayyo namaa kennu gaarii akka hojjennuuf nu jabeessa. Qulqullummaatti akka jiraannuuf jabina nuu kenna. Gaarii jaalala akka qabaannuuf jabina nuu kenna. Rakkataa akka gargaaruuf jabina nuu kenna. Wangeela Kiristoos kana lallabuu akka dandeenyuuf jabina nuu kenna malee yeroo tokko iyyuu jabinni Waaqayyo namaa nuu kennu hamaadhaaf nuu kennu danda'u. Kanaaf Phaawulos maal jedha ergaa keessatti jabina Waaqayyo naa kenneen waan hundumaa gochuu nan danda'a. Mee fudhaa ammas amantiidhaan akkas jedha. Jabina kootiin miti. Humna kootiin miti. Jabina Waaqayyo naa kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Hin amantuu? Akka amma dubbatte siif haa ta'u. Jireenya amantii akkasi. Amantiin jireenya. Yesuus na amanadhaa jechaa dhufe malee nama tokko amanadhaa jechaa dhufe miti. Ana jireenya. Ana karaan gara abbaatti geessu ana jedha. Kanaaf amantiin isa kana. Amantii yookiin jireenya Waaqayyoo gaafa jiraannu immoo jireenya Gooftaa gaafa jiraannu jireenya Waaqayyoo jiraachuu michuu keenya siree Yesuus Kiristoosin jireenya gaafa jalqabnu hariiroo gaafa jalqabnu achi keessatti amantiin keenya qoramee akka ilaalamu. Tokkoffaa Phexros 1:7 warqeen inni baduyyuu jedha. Warqeen inni baduuf jiru iyyuu ibiddaan qoramee ilaalama. Amantiin keessan inni jiraatu garuu akkasuma hin qorama jedha. Jireenya Waaqayyoo wajjin jiraachuu gaafa jalqabdan akkuma warqeen qoramuu jalqabu amantiin keenya illee hin qorama. Warqeen gaafa qoramu warqummaan isaa kan inni beekamu ibidda keessa ba'a. Lammaffaan ibidda keessa ba'uu duwwaa miti. Ibidduma keessaa iyyuu immoo ba'ee irra deebi'amee ogeessa warqeedhaan ilaalama. Kanarraa kan ka'e hin tumama. Maashinii itti galamuu qaba. Harkaaf kan ta'u, qubaaf kan ta'u, mormaaf kan ta'u, gurraaf kan ta'u, meeshaalee garaagaraaf kan ta'u, kennaaf kan ta'u, waancaa garaagaraatiif kan ta'u ogeessa isaatiin hin bocama. Isa dura garuu dhaqee barbaadamee biyyoo keessaa baafamee biyyoon irraa dhadhaamee kaafamee dhaqee akka warqee ta'e immoo ibiddaan qoramee immoo ilaalama. Sibiila irraa wanta isa godhu wanta kan biraarraa wanta isa godhu ibidda damdamatee darbuu ni danda'a warqeen. Inni kun iyyuu hin qoramaidha. Kanaaf amantiin keessan inni gati jabeessi immoo qoramee hin ilaalamaidha. Keessuma lakkoofsa 7 dubbisame warqeen inni baduuf jiru ibiddaan hin qoramaa. Amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessi immoo guyyaa Yesuus Kiristoos itti mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaaf ulfina akka argatuuf maal godha? Ilaalamaidha. Qoramee ilaalama. Amantiin keenya qoramee Waaqayyoodhaan ilaalama. Hammam akkati Gooftaatti of kennitee amantee jirtu Waaqayyo qoree si ilaala. Sababiin isaa warqee isaati ati. Shamarreen tokkoo fi dargaggeessi tokko yeroo ol kaadhimatan jalqaba turtii walii kennan qabu. Turtii walii kennan qabu. Waggaa 2 ta'u, waggaa 3 ta'u, ji'a 3 ji'a 1 ta'u turtii wayii jira. Turtii sana keessatti naa taati jedhee ilaala dargaggeessi kun. Amala ishee qoree ilaala. Isheenis amala isaa qortee ni ilaalti.
Eegga amala isaaniitti walii galan booddee naataa ta'ee amane booddee isheenis naataa itti gamante booddee maatiidhaan dhufamee ka'ee namoota duratti warqeedhaan kaadhimmata. Warqeen kaadhimaadhaaf, warqeen miidhaginaaf, warqeen badhaasaaf. Jireenya amantii keenyaa Hafuura Qulqulluutiin gaafa qoramu Waaqayyo ofiisaa qoree gaafa nu ilaalu badhaasaaf. Namni gaafa amantiidhaan fiixaan ba'u waan amantii isaa fiixaan baafate namni amantiidhaan gonfoo argataidha. Badhaasa argata nama cabni keenya. Waaqayyo amantii keenya qoree ilaala. Badhaafamuu danda'a. Kaadhimamuu danda'a. Jedheet amantii keenya qoree ilaala. Amantiin keenya akka qoramee ilaalamuuf maaliif waan lamaaf kaasa Phexros ergaa isaa keessatti. Tokkoffaa irratti jajamee guddina akka argatuuf, guddina akka argatuuf, guddaadha akka jedhamuuf amantiin keenya hin qorama. Lammaffaa irratti immoo ulfina akka argatuuf, guddinaa fi ulfina akka argatuuf amantiin keenya hin qorama. Amantiin keessan akka qoramu Waaqayyo bira akka qormaan isinitti dhufu Waaqayyo akka isin qoru akka nu qoru anaanis isin qoru sagalee Waaqayyo badambitti nu kaasa. Waa'een amantii kana jireenya Gooftaa wajjin jiraachuu akka namoonni naannoo keessanii jedhamsan miti. Waa'ee amantii namoonni gaafa kaasan ni mana farsoo taa'us, ni karaara deemus, inni hubannoo waan sanaa hin qabnees, gadi fageenya waan sanaa hin qabnees waa'ee amantiif qabxiilee baay'ee kennu. Amantiin kan abbaatii jedhu, amantiin kan dhuunfaatii jedhu seerri mootummaas akkas jedha. Amantiin akka feeteedhaa jedhu warraan immoo amantiin akka feetee miti. Jireenyi amantii Gooftaa duukaa jiraachuu akka feetee miti, akka barbaadee miti, akka inni barbaadudha. Namoota tokko waa'ee amantii gaafa nuu ibsan, jireenya Gooftaa wajjin jiraachuu gaafa nuu ibsan, jireenya Gooftaa wajjin jiraachuu ulfaataa godhe nuu ibsu. Namoonni kan biraa immoo jireenya Waaqayyoo wajjin jiraachuu qalala godhanii lafa nuu kaa'u. Namoonni warri kaan immoo jireenya Waaqayyoo wajjin jiraachuu namaafis hin ibsan, ofiifis hin beekan, barachuus hin barbaadan. Isaan kun jireenya wallaalamiidha. Isaan kun Waaqayyootu isaan qore ta'e, foontu isaan qore ta'e, seexanatu isaan qore ta'e, eenyu akka battallee qormaata isaanii dhiyeesse hin beekan. Lafa barbaadanitti kufaa, qoramaa, dhiigaa, madaa'aa oolu. Taargeetii itti Waaqayyo yeroo hundumaa jireenya keenya ilaalu, liitorkiitti Waaqayyo nu ilaalu, ijatti Waaqayyo nu ilaalu yeroo hundumaa ija amantiin nu ilaala Waaqayyo. Nuyis akkamitti Waaqayyoon argina gaafattan amantii qofa malee Waaqayyoon arguu akka hin dandeenye kaadhaa. Meel takka waan tokko sun hin feeyyamu. Takkaan sin hin feeyyamu. Meesum deeqaa matti qooduu lunfadhaa fuma keessaniif. Dhufa keessaniif. Ilaala kaalamichi, ilaala kaala, ilaala. Mee lunfadhaa. Waan argaa jirtan natti himaa. Mee deebbanaan dhaamammoo. Maal agartan amma? Jechi waan ta'e ija keessa fuulduran jiru. Dukkanoo hin agartanii. Ifaa namni isinitti mul'atu qaama qabeessi tokko isinitti mul'atu. Ija keessan irra wanti shaffanu rifee gogaan ija keessanii dhaqee irra buufateera. Arguu hin dandeessanii. Akkuma kana namni jireenya amantii hin qabne Waaqayyo wajjin jireenya amantii isaa hin guddifanne jireenya amantii isaa Waaqayyo qoree ilaallee akka nama hirriba rabuu hirriba keessa abjootuuti. Maal agartee jettee gaafatte nama abjootee ka'u keessumaa nam tokko abjoo keessaa gaafa dammaqu hee jedhee dammaqee ka'a miti. Waan ta'e dammaqee utaalee ka'ee haasa'a. Sittiin fidiinsa kana malee. Innaa maaltu jira gaafattuuni waan ta'een argee kee waan ta'een baqadhee kee sin jedha. Waan ta'een duukaa fiigee sin jedha yookiin malee waan argee qabatamaan qabu. Fidi kaan laalla meerree sedaree yoo ta'een hin jiru. Namni jireenya amantii isaa Hafuura Qulqulluudhaan qoramee ilaalamne waan sitti muun qabu tokkoyyuu. Dukkanuma sitti hima bakka akka nama dulluunfatee ka'eeti. Ijjittiin jireenya amantii keenya Waaqayyoo keessatti ilaallu yeroo hundumaa amantiidhaan. Namni jireenya amantii isaa Waaqayyoo keessatti qoramee ilaalamne lafa dhaquus hin beeku, lafa geessuus hin beeku, waan dubbatuus hin beeku, waan namatti dubbatuus hin beeku. Jireenya amantii keenya Kiristoos keessatti qoramee ilaalama yoo ta'e garuu maal akka dubbannu beekna. Maal akka hojjennu beekna. Eenyuun akka amanannu beekna. Yoo tokko immoo Waaqayyo akka inni isin ifatu barbaada. Akkuma Waaqayyo isin ifatu barbaada. Ameen jedhi kana. Jedhi maqaa Yesuusiin. Jedhi asii maqaa Yesuusiin. Akkuma Waaqayyo isin ifatu barbaadi. Daa'ima keenyaa fi daa'ima mana keessaa qabdu baay'een keessan nurra caalaa muuxannoo guddaa qabdu warri ijoollee 3-4 qabdan. Bicaatti nagarsiitu taanaan maal jedha beektaa? Wanti inni hojjetu sun gaarii itti fakkaatee madeema. Horii isaan jibbiin. Waaqayyo si loluu isaan jibbiin. Si qoruu Waaqayyo hin jibbiin. Si ilaaluu Waaqayyo hin jibbiin. Waaqayyo hin komatamu. Hin hamatamu. Kan inni nuu kenne tolee jennee fudhanna jireenya fuuraa keessatti. Mee akka sadarkaa fudhaati yaa Waaqayyoodha. Kan ati naa kennite nan fudhadha jedhaa maaloo.
ናታ አይዳ ማለው በኢየሱስም ስም ይተር ባፈና ጃተም ይጃላ ኮሰ ኩዳን ቢፈን ዋቀዮ ጋፈ ቆሬ ነመላል ቆሬ ጋፈ ነመላል ሲሚኔሱፍ ሲበሬቹፍ ሲተቶሹፍ ሲኢላል ይሰድሮ ገሩ አንተ ኮን ስኒቴማ ተስኪ ከና ባፈዳ ቆሩምሲ ከራፉ ረካ ዱፉ ስኒቴ ሜንደር የሮ ቶኮ ቆሩምሲ ነሙማ ኬኛ ነው ትርፋ ማንነት እኙማ ኬኛ ነው ትርፋ ነሙ ቆሩም ፈዳ ኬኛ ሐዋ ኬኛ ራካሴ ቆሩምሲ ንትርፋ ያይቆብ ዋይከና ቆሩምሳ ባኤሳ ሐዋ ኬሰንቱ ፊዳይዳ ኢሳ ዋዬ ዱጋቲን ሱሲን ዱፉፊ ሱሲ መሰነት ቆምሰት ይታ ኢሳ ፈዲንሳ ጥራውማት ኩ ወርባዱፊ ጥራውማት ለቀት ዱጋ ይሰቆራ ነሙማን ኬኛ ቆሩምሳ ከኑት ፊዱ ቆሩምሲቻ ከነ ኤው ጦፍራቲ ሱረንዳ ካን ጀሩፍ ነሙማ በከሰረተ ሰረፈታ ሰከና ቆሩምሲቻ ሶቢ ሲንጀራ ወደን ሶቢን ኤጂ ሲንጀራ ወደን ኤጂ ለኪ ያራኔ ገመን ለማለማ ፋዳራ ተራተ መሲሱ ቀብለ ጅሬኛ ከ አለቃን ጅሬኛ ከሲ ሶሎሞን አከሩ ነምኒ ቢየ ቡሹ ረቡሹ ቱልፋታ አይዳ ኦቡሹ ቹማን ቤቱ ለኪ አኒ ለማለማ ፋዳራ ተራ ሙጫ ኢየሱስ ተኤራ አመንቲ ኮ ይገደን ጅራዳ ጸጥ ነራ ጅረቴ ፎንኬቲ ሙጋን እንደሱ ሲዳ በቃ ለመፈራቲ ሰይጣን ቆሩምሳ ይንፊዳ ፈከኛ ዮብ ቆናቶ ቆረቲ ዮብ ከዘደ ሰይጣን ኢዮቢን እንቆሬ ባዬ ላይሰንስ ባፈቴ ዋቀዮራ የመፍረቴ ሰይጣን ኢዮቢን ቆሬራ ኢዮብ ገሩ ሐመዱማቲ ዋቀዮን ኤጉሳራ ካንከኤ ቆርማቲ ሰይጣን ኢዮቢፍ ቆጴሴ ኢዮብ ሂሞቴ ቆሩምሳ ሰይጣን ትንትፊዱ ከንቲሞተን አበቹዳን ኦብሱዳን ሞቱ ረስኒ ለቢያ ሰይጣን ከንስኒን ቆሩ ቆርማቲ ሰይጣን ሲን ቆሩ ወጀወጁዳን ሚቲ ወልገዱ ታሉዳን ሚቲ ባየው ታሉዳን ሚቲ አበዳቲ መቃ ዋቀዮ አመዳ አቲ ጅርተ ነራይዳኒ ኦብሳዳ በዳ ከእቹ ከሰን ጫልቺሳ መቃ ይሞቱ መነሙ አታ ከንጅ አሞ ነሙ አራዳ በላዲ እስቲ ነሙ አራዳ በላዲ ቆሩምሳ ከንቲ ሞተን ሰይጣን ከፍሬ ከናዳን ኦብሱዳን ሰደፋረቲ ቢየ ለፋዳ ኬሱማ ጅሬኛ ሃና ዋና ፍሪን ወልብረ ቀቤላ ላይ ሮባያን አናኒ ሙጫን ቀብዱ ሚቲ ባየ ከረቲ ገሩ መነ ቁልቁሉ ማት ዴቪቲ ገሩ ቆሩምሲ አፍሩ ጅሬኛ ሸራ ዳባታ ተኮ ቆሩምሳ ፎኒ ለማ ቆሩምሳ ቢየ ለፋ ሰደፋን ሰይጣን ትንቆሩ ካምብራንሙ ዋቀዩ ሲቆር ይላል ሃናና ከዳይመን ጎደኔፍ ገደሜሳና ከንጩፌ ዋቀዩዳ ዋቀዩ እንጩፋ ሲምበነስ ሃናን ከዳ አፍንግዱ ዳባቴ ይሮ ዋቀዩ ኤገቴ ይሮ ዋቀዩ ጋፋጋው ገሩ ገደሜሲ ሃና ሂምበነሜዳ አቺ ጋፋ በነም ሁንዱም ተፋን ስራ ቀባታ harkal fuda mantida jabaddu dabat amen jeri kamalo wanti waqarrasi baname kan foni hunduma si bana egaddu waqayo ke sifa manama abaddu waqayo kegi nufi male waqayo negi iddo egattetti waqayo si dufa balbala egattetti waqayo si dufa dirre egattetti waqayo si dufa amen kan jedhuf ta'era maqaa yesuusin sagalee guddaan amen kan jedhuf ta'era maqaa yesuusin obsi daafadhu iddo ke gadi gandiisin Asabiya lafa dhaggeesse iddoo keen gadhiisin jechama isaanu dhaggeesse iddoon gadhiisin waan seexanni miila keetiin sitti dhufu dhaggeesse obsa isten deemin waaqayyo kee dhaabadhu eeggadhu faarfannaa 66 lakkoofsa 10 baafadhaa 66 lakkoofsa 10 meerbis yaa waaqayyo ati maal taateetta nu qorteetta ina dhaalate waan afurtu jira tokko yaa waaqayyo maal gooteettati nu qorteeti nu qorte waaqayyo nama qoraay nu qorteetta si qora waaqayyo bareeche harrayyoo as keessa jiru naan jira waaqayyo namoota ni qoraa jiru naan jira waaqayyo jirtu as keessa natti meera furuu gullu akka meetiin qora meelaalamutti maal taateetta nu laalteetta meetii warqee gaafa ibidda keessa buusa ibidda keessa kaanii bira dhaabatan ilaalu waaqayyo gaafa ati waa ta'uudhaaf jirtu gara gaariitti gaafa si baasu barbaadu jireenya kee qoree ulfinatti gaafa baasu barbaadu si mineessuu gaafa barbaadu surgeessuu gaafa barbaadu ibidda bira si kaayee ibidda keessa kaayee dhaabatee si ilaala waaqayyo gara kiyyoo sanaatti immoo ammoo kiyyootti nu geesse immoo ibidda kee baase eetti nu geete immoo gara kiyyootti nu geessiteedha waaqayyo gara kamitti nama geessa silaa gara eebbaatti nama geessa miti akkatti beektumis baay'een geessan waaqayyo nama guddisa waaqayyo nama eebbisa waaqayyo dirree bal'aa sii kenna waliin jenna miti waxamadiitti si geessa waaqayyo gara kiyyootti si geessa gooftaan ameen jedhi kaa አሜን ሃሌሉያ ሲላላ ጋውታ ወይ ገሱ ገሽ ድሬ ባላቲ ሲባሱፍ ወጣመዲቲ ሲገሳ ዋቀይ ቀባቲ ሲገሳ ዋቀይ ወንተ ገኑ ቀቡስ ዱደ ከኛ ረን ከሰ ነው ሙላ ሙና በለሙ መሙ ገኑ ቀበ ሰጎከኝ ወንተ ገኑ ቀቡ ረሙ ዱደ ከሰ ገዲ ጀቸ ገስ ቀቡ ሱራ ካይ ሲላላ ዋቀይ
wanta ittiin ol jechuu hin dandeenye nurra kaa'a gooftaan illee. Kun jira jireenya amantii keessa. Bolol si qabuudhaaf, bolol si kaasuudhaaf, boquu kee ol qabuudhaaf hagas qabeessi ilaala waan sirratti ta'u sana kaa'a. Haleluuyaa. Arafana dubbista. Nu kufiftee mataa keenya namni akka deemu goote mammoo. Miila namaa sitti argata. Ila kun mataa keenya irra akka yaa'u goote namatu. Mataa irra na deemtaan jettu tokko tokko. Inni deemaa sirriitti na deema yeroo waaqayyooti. Yeroo waaqayyooti sirra deema kash inni koo qabus inni boottii qabus. Inni caammaa qabus inni miila duwwaas qaxxere sirra deema kan yeroo waaqayyooti sirra deema shi. Keessumaa galgaa'ota gara isaaniitti kan dhuftan sirra deema maare. Siliipheeriyaanis caamma isa goggogaa sana beektu hunduu sirri hin deemta sirra. Saamu'eeliin jiru kaakam godhu sirra deema sila. Namoonni mataa keenya irra qayyaan gooteedha. Yoo tokko tokko maal jedhu namoonni beektaa? Natti gadhiise maatii koo natti gadhiise hin jedhe namoonni. Waaqayyo akkatti namoonni natti gadhiise sirra deemu gaara sana bee hancufa namaa taataa maati sirriitti. Nama sirra oofeetu waaqayyo namaaf jireenya si godha waaqayyo. Hancufa namaa si godheetu waaqayyo bor piroofaayilii namoota baay'ee si godha waaqayyo. Harka ol fudhaa amantiidhaan. Sirra deemamaa kan jirtu gammachi. Jecha namaa taate kan jirtu gammachi. Haasaa namaa taate kan jirtu gammachi. Naman taatu kasii jedhe gammachi. Waaqayyochi keessaa si baasee mataa si gochuuf jira mee jedhe kaa. Meeyyaati mataan taa'edha maaloo. Mataan taa'e beessaadha maaloo. Jireenya amantii keessa akkatti jira. Namatti nama kennullee jira waaqayyo. Arfaffaa irratti sadhumaa. Ilaagaam ibidda keessa. Wanta ibidda keessa bu'ee bishaan keessa darbu maal ta'a beektu? Ibiddiin gubaa bishaanoo maal godha? Hin tortorsa. Hin tortorsa maal nama ibiddaan gubee bishaan gaafatti nattu maal godha beekta? Ittumaa gubaa. Maal qabbaneessaa? Hin foloffolaa. Dhugaasitti maa. Ibidda keessa buuseet deebi'ee bishaan keessa moo dabarsa. Washuu madaa irratti madaa. Ilaa immoo sirra deemameera. Kiyyootti galteetta. Dugda keerra waa gagga'ameera. Ibidda keessa buuteetta. Amma ibidda keessa buuteet bishaan keessas muammas. Madaa ibiddi sitti bu'eme bishaan gaafatti nattu gogaa wayii irraan ga'u. Baay'ee suguba. Amma immoo sadhumaati kun moo'ee sadhumaati ilaa ilamee itti kan iyyitu kun immoo kan namaallee hin obsita. Foon keetii kun immoo dhandha kee keessa jira kun immoo. Ammu keessa keessi qoragaa waaqayyo. Haleluuyaa. Ameen. Ameen jedhaagaa. Jireenya amantii keessa akkasuma kun oola. Gam waliin gala duwwaan jedhinaan kunis jira. Dirqama keenyaan koosan keettidha dirqama dhabu. Bishaan keessa immoo si dabarsa. Bishaan nama qabbaneessu keessa wayyoo ichaa dabarta yeroo sanaati. Madaadhaan. Sana booddee garuu isa xumuraati waan ta'eef balbala qopheessee jira. Namni balbala kana fudhachuu barbaadu akkasidha fudhaa. Isa caalutti namni darbu barbaadu. Balbala bal'aatti namni barbaadu. Bara qorumsa kee ilaalamuu keeftee balbala caalutti darbuu siif haa ta'u. Ulfina caalutti darbuu siif haa ta'u. Eebba caalutti darbuu siif haa ta'u. Bara qorumsaa bara namni mataa keera deemu dabarsiti. Bara namni hancufa namaa taatu dabarsite. Bara miilli namaa sirrajjatu dabarsite. Bara ibiddaan gubachuu dabarsite. Bara wanjoo baachuu dabarsite. Barri tokko sii qophaa'eera. Yeroo tokko sii qophaa'eera mee jedhika. Eessanumaa akkasidha. Maal jedhu marratti. Utuma ta'u iyyummoo. Ati bal'inatti maal gootetta? Kanuma keessaa immoo bal'inatti immoo nu baafetta. Kana keessa dabarsee bal'inatti nama dabarsa waaqayyo. Kana keessa maal gootetta? Bal'inatti nu baaftetta. Isti bal'aatti kan barbaadan. Raalala barbaada banamas akkata diya. Waaqayyo qoree si dhaalee bal'inatti si dabarsuu barbaadeera. Bal'ina kee gahi maqaa Yesuusiin. Dirree bal'ina kee gahi maqaa Yesuusiin. Bal'inatti si baasuuf si ilaala. Haleluuyaa. Jireenya bal'aatti nu dhaalchisuudhaaf. Ulfina bal'aa nu dhaalchisuudhaaf warra jaallatu waaqayyo qoree akkatti dhaala. Waaqayyo gaarummaaf nama qora. Baay'ee dhiphachaa kan jirtan. Eessan naqaa as nagee kan jettan. Bal'ina qopheessee jira jabaadhu. Ulfina qopheessee jira jabaadhu. Karaa qopheessee jira jabaadhu. Nama 4-5 nama nan karadhaa harka keessan amantiidhaan walii keessan qabaa fuudhaa. Ol fuudhaa nama mana qofaaf. Waaqayyo kiyyoo seexannis kiyyoo keessa jirtu si ilaalaa jiru keessatti waaqayyo si ilaalaa jirtu jabina sii kenna dandeettii sii kenna obsa sii kenna har'a namatti qabdee jirtu ibiddatu irra bu'a. Bal'ina ulfinaatu irra bu'a. Baanni baatee jiru akka danda'ee baatuuf waaqayyo ayyaana dabalaafi. Akka sedhaani waaqayyo ayyaana dabalaafi.
ayyaana sii dabalaidha dandeessee baattaidha dabalaati bal'inatti baattaidha dabalaati nama amane tokkoof bal'inatti ba'uu sii ta'eera warqeen qoramee qalalamu qoramtee ilaalamtee baata bal'inatu si eegaa jira ulfinatu si eegaa jira dandai dhukubicha dandai gaafficha dandai hiyyumicha dandai baasana dandai jecha namaa dandai inni si eegu dhufeera dhiiga Yesuusiif inni guddaadhaan Yesuus Kiristoosiif galata guddaa